Odduu gammachiisaa abbaan kaamolee artist Ibroo Ibsaa ayyaana bara haaraa sababeeffachuun koonsartii guddicha qabatee kaamoleen dabaalee qaamaa fi qalbiin gama keessan qajeelee jira. Baatii tokkoffaa amajjii 8,2026 magaalaa Jiddatti yoo ta'u amajjii 17 immoo magaalaa Riyaaditti qophaa'aa jira. Akkasumas gaafa guyyaa 22 Jiizaan Abahaatti qophaa'ee jira. Artist Ibroo Ibsaa sirboota qacalee kaamolee gumayyee nindeemaa walloo leenca galmi daggala oromiyaan tan oromooti adagaadhaa fi sirboota birootiin hawaasa keessatti kan beekamudha. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 5554912913 karaa waasaappiitiin Duwwaa 5324257 Hawaasni keenya biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaatii fi Riyaaditti argamtan sagantaa irratti akka argamtan kabajaan koreen qindeessitu kaamolee yaamicha isinii godhee jira.